Ani hin beeku, jara hin beeku. Ani obboleessa kiyya waliin ture. Obboleessa kiyya kan irratti dhaladhee amma inni dhiyeenya gale malee. Achi turan Suudaanii turan. Okay, ani hin beeku sirriitti yoo sanna. Ani baay'eellee hin turre yoosuu keessaas dhufe. Bakka achi turre achirra deemanii ani achi odoo taa'u gaafa kaanii kaayiroo teessan deeme. Hai Kaayiroo illee dhuftee bakkitti ziyaariin hin jiru akka? Kaayiroo kafteeriyaa Faayisaa Furii san argite? Way amma anu safara san gala. Namni inni irratti gatee deeme suni abbeeraa kiyya bar. Wallahi hanga ammaa ka keessa jiru kun immoo. Laala sunillee gurguratee biraa deeme ka biraati amma ka keessa jiru ka biraati. Okay. Kabiraati garuu amma Amaara wayiitu keessa jira. Amaaratti gurguratan. Achi jira yoo san dhufe. Okay, bakka ani yoo Faayisaa Furii as jirullee as jiraan. Ani garas yoo san dhufe gara Masrii yoo san dhufe achumaan huduudhaa ijoollee. Huduuda irraa ijoollee fuudha jedhee lukaan fidee huduuda deemee qabamee nagalchan. Okay. Yana sitti akkasi qabnaan alatuul nama galchani. Achumaan huduuda sanirra ijoollee fuudha jedhee dhaqee xal godhanii itoo Suudaanii na fidanii Suudaanitti ji'a tokkoof bulii 15 ammallee hidhamee erga saniin booda Itoophiyaa deemee achumaan deebi'ee Suudaanitti deebi'e. Yoo san rakshaan beekame rakshaa nama wajjin walitti jirti. Kafteeriyaa gara Arkuweessan gara Saafatii miti irrana gara Arkuweetitti banee qaba. Achumatti deebi'ee bakka achuma odoo hojjedhu ammallee kafteeriyaa san gatee Dubaay dhufe. Okay. Baay'ee turte akkam Suudaanii jee. Asli waggaa 10 durallee gaafa aan Suudii dhaqullee manfo'aa jira. Suudaanis dhayitee asis dhuftee maashaallah inuma deemte akka Afrikaa keessa. Yamanii keessa ture, Jibuutii ture, Suudii manfo'aa fi karjiin aga rabbi silaa lallaal jedhe laalee. Suudaanii turtii waggaa 7 ture, Dubaay turtii waggaa 4 fixee 5 keessa jira. Kaayiroo turtii ji'a 2 bas baay'eedha. Teessee lakki maashaallah. Bareeda ammallee rabbi umrii si haa dheeressu. Bareeda jira lakki nyaadhe baay'ee nyaadhe. Deemtee lakki maashaallah. Rabbi umrii si haa dheeressu ka umrii har'aa geessaa. Amma Dubaay dhuftanii ilaaluu barbaaddaniire? Dubaayin bashannanaaf yoo rabbi jedhe dhufuun kennan nuula. Rakkoon qabu bakka yoo dhuftan jedhamaa jira. Rabbi nu haa laaffisu. Rabbi isinii laaffisee nagaan isin haa fiduu nu warri as jiru. Nama wajjin kaameeraa kanallee ka'uun baay'ifnu suuraa nama wajjillee kaanu yoo namni waa nyaate illee iddoo viidiyaa fi iddoo bashannanaa kan finnu yoo argine bakka karama jalaatti nagaa fayyaadha jenneen nama geggeessinee biraa deemna yoo akkasitti diddan malee yoo dhuftan abshiidha asuma jirra. Ayin warri Kaayiroo akkasitti hin eeyyamnu ka. Waalaikum salaam. Nagaa. Ati tam. Animo. Simi matanami. Aye maal godhettare. Egyptiin edda. Fiizan si dhufe Egypti. Hin danda'amu biyya mara afaan Oromoo kan namni isinitti mun dhageettanii fiiza achi gadi baatanii malee dirree xayyaaraa keessaa ba'uu hin dandeettan. Shuu haasa. Garana naamuri xayyaara yaabbatanii yoo deeman hadaamarraa nageellee irraa shaashamannee irraa finfinnee waan deeman isinitti fakkaatamu. Tikkeettii muruu osoo hin taane fiizaa biyyoota deemuu eddanii san argatuu qabdan dirree xayyaaraa keessa abbaan fedhe gadi isin hin baasu. Edaatu Kaayiroo naa dhaqoo kaleellee Suudii deema jetteemi.
deemi tikkeetti tawanni fiizaa argatte natti roon beeyni nama rakkifte bilbiltee kana Ameerikaa jiru odu haya haadha firoo nama kaayiroo dhufu kaayiroo tana akkam hawwanii kaayiroo tana waan nu agarre dhufanii arganii dhiisi yaabo as keessa waggaa 10 waggaa 8 waggaa 10 meeqa lakkaayani carraan hin jiru kaayiroo bar liiviyaatu caala injiru beriyaada amma nu asitti umriin nu dhume habiibi asitti maaseete injiru sponsorri dafee siin xumuramu yoo amma haraa carraa amma dhufi kana fayyadaman malee ka Ameerikaa kana waggaa meeqaanu amma waggaa 9 as keessa ayye rabbi nu alaafisu ka Ameerikaa warroota amma deemu kana waanuma kalee dhufee har'a deemutti fakkaata warroota waggaa 14 13 15 lakkaayetu deemaa jira waggaa 15 amma daa'imni kiyyaayyuu fuudha ga'e bar odoo ilma argadhee gana ulfaata baay'ee kaayiroo wallaan ulfaata garuu of jijjiiruu ni dandeessaa dalagattee biyya fireedamiiti as keessaa hin baasanii rabbummaan nama laaffisu biyyattiin daftee gannama lakkistu wallahi rabbi khairii godhu amma maaliin jirtarree isinii fi firoon wallahi nullee akkuma keetiti nyaannee dhuynee rafuu waa takka gara Ameerikaa kana yaanne Ameerikaa firan qabu berarsiin ka sponsora naa godhuu didde afaanumaan mufirooteennaa akkasii teennaa jedhan amma dhiisee bir inuuna akka nafaarsinee yuun barbaadu yommuu Oromoon nama faarsoo malee nama beektu jedhee gurbaa wayii. Kasii berin jiru afaan bichaadha hundi isaaniitu osaarra yookiin obboleessa jabaa wayii qabaadhee as jiraadhee yookiin biyya biraa jiraate har'aasi as hin jiru waggaa 2 kana asitti hin lakkoofsisu. Garuu tarabbi jedhee malee hin taatu waan ta'eef. Guyyaa rabbi jedhee malee waa taatee deema. Inshaallah. Akka barattuu jaarsa dura deemuun hin ta'uuti. Oma fedhellee ta'u qaalichillee ilma ta'a jallisaati. La. Inshaallah anuma dura deema jedhee abdii qaba. Ni waamta ka? Eenyu isa moo? Maali yoo balaan buute ka waamuuf? Maal balaan maaliif buutiree? Abbaa ilmaati. Abbaa ilma keetitti haadha firoon maal jechuu auzu billaahi min shaytaani. Immaan akkasitti garaan jabaadhu hin cakkanu akka isaa san hin ta'u yoo rabbi isa dura na baase ima waama yaani walitti deebinus deebuu baannus garuu akka biyya baqaa tana keessaa bahu abdii inuma qaba nin jaaladha maaliif namni biyya baqaa kanatti wal jaalatu hin jiru waan ta'eef jiru inni illee gaafa dhaqee warra ofii waamata yoo isin isa waamta dhaqu. Haa waamatu rakkoo hin qabu. Namni gaarii wal yaaduun bareeda beete. Wajjuma waamtamu haadha biroo isma bichaa waamta dhugaa. Hennu diina koofitti waamaati yoo jettu. Lakki masaan hundinuma jedhan amma dhiisan. Ani kan hin jedhu maa inni waama kama yoo didee abbaan firoo lakki bakka erga jaartitti yerarraa hambifteen dhufu jedhe. Sun mirga isaati mirga qabasan rakkoo miti mirga isaan dhiibu. Walumatti waan goote nu godhe yoo jedhe. Walitti illee rabbirraa argadha waan ta'eef hima waama rakkoon qabu. Wannummaan durbiteen rabbiin kiyya ono wallaahi bakka jirtutti yoo feetillee taate jiraachisu. Enuma oma yetti bara walitti. Otaan jiran rakkoo miti. Carraa maazarii dheessi dhee bara ofii maazarii naqarraa hojjuma jirti. Maazariin fuudhi jettee ni faazariin gaafa inni fuudhullee sargii taphattee gaafa kaan yoo ija keessa laaltu lakki hin barbaadan isiinuu naan taatutti. Amma booda deemuun hin jiru erga takkaa fuudhan jennaan bakka wajjuma jiran na rakkoo. Haa jiraatan hunduu riskii ofiin nyaataa wayna nyaatanii. Wallahi oma namu hagarraa hime jiraata namu riskii ofiin nyaata maruyyuu. Rabbiin wallahi namni yooma keerii wal yaade maaliif bultiin addunyaa tun gabaabdudha. Walmii durra yoo walumaa keerii yaade
irra wayyanatti fakkaata akka ofii kiyyaatitti garuu namni biraa hamtus naa yaadus niitoorkiin maal ta'e nu qabe hin qabne hin dhaga'aadhaan dhaga. Hin qabne. akkasii rabbi keerii haa godhu ka rabbi nu haa laaffisu ka dura ba'u maaltu beeka ka dura ba'u rabbi beekaa bira. Abbaan firoo garaan jabaatu yoo si dura ba'ellee siifi firoollee inuma waama hin jabaatu gara. Kan isa beeka ka wallahi. Laa haga san garaan jabaatu godhe haga san Maal garaan jedhu jabaatu jedhu? keessa arsimtuu. Yaa Laa asii dubbatu jira. bakka